jaalalloota baay'ee wal jaalatanidha. Isaan lachuu hariiroo isaan Waaqayyo wajjin qaban baay'ee garagara. Haati manaa hariiroo cimaa Waaqayyo wajjin qabdi. Waldaa kiristaanaa hin deemti. Waaqayyoon hin kadhatti. Akkasumas macaafa qulqulluu isheen dubbifatti. Waaqayyo deebi'ee akka dhufus garaa guutuudhaan amantee eeggachaa jirti. Abbaan manaa garuu yeroo haati manaa isaa waa'ee Yesuus Kiristoos isatti himtu akka inni Yesuusitti dhiyaachuu qabu, akkasumas waldaa kiristaanaarraa hafuu akka hin qabnee fi amantii isaatti cimuu akka qabu yeroo itti himtu, inni garuu deebisee ani hariiroo mataa koo Waaqayyo wajjin nan qaba. Yeroo barbaachisaa ta'etti isas nan kadhadha. Akka kan kee cheerchi deemuu baadhus eeyyee ani hariiroo gaarii Waaqayyo wajjin nan qaba jedhee haadha manaa isaatti hime. Garuu waan isin dhibu keessaa haati manaa isaa hin beekti akka abbaan manaa ishee Waaqayyotti hin dhiyaanne. Irra deddeebitees akkas jettee itti himte. Nuti kan jiraataarru guyyaa isa dhumaati. Karaa Yesuus malee Waaqayyo bira dhaquun hin danda'amu. Kanaaf Yesuus wajjin hariiroo kee cimsadhu, isatti dhiyaadhu yookaan booda hin gaabbitaa jettee irra deddeebitee itti himte. Abbaan manaa ishee garuu waan isheen haasoftu kana hunda akka waan guddatti hin laakkoofne yookaan hin ilaalle. Akkuma haasaa tokkotti fudhatee bira darbe. Haati manaa koo yeroo hunda waan akkanaa kana natti haasa'uu dhaabsisuu qabdi. Namni hundinuu hariiroo mataa isaa Waaqayyo wajjin qaba. Anis akka mataa kootti hariiroo mataa kan koo Waaqayyo wajjin qaba jedhee kophaa isaa taa'ee yaaduu jalqabe. Abbaan manaa daqiiqaa muraasa booda maaliif harrafaa jedhee ka'ee mana keessa yoo adeemu wanti hin yaadamnee fi wanti hin tilmaamne tokko ta'e. Uffata daa'ima isaa karaarratti arge. Innis sagalee isaa ol kaasee uffata maaliif karaarratti dhiiftan jedhee loluu jalqabe. Sana qofaaree ammas gara gaafa kichiinii adeemu nyaanni hojjetamaa ture sunis akka hin dhumanne argee hamma ammatti nyaanni maaliif hin qophoofne jedhee loluu jalqabe. Kanaanis hin dhumanne. Uffata haadha manaa isaas karaarratti arge. Har'a maal taataniittu? Uffata maaliif karaarratti daddarbaattu jedhee loluu isaatti fuufe. Maqaa haadha isaas waame, namni jalaa awwaatu hin jiru. Maqaa daa'imman isaas waame, namni jalaa awwaatu hin jiru. Har'a maal taataniittan jedhee iyyaa mana keessa isaan barbaaduu itti fuufe. Abbaan manaa haadha manaa isaa fi ijoollee isaa mana keessa barbaadee dhabe. Gaafa gadi ba'ee ala ilaalu konkolaataan balbala jira. Kana jechuun eessallee deemanii hin jiranii jechuudha. Mana keessa dhabamuun haadha manaa isaa, mana keessa dhabamuun ijoollee isaa amma isa yaaddessuu jalqabe. Innis mee nan bilbilaafi jedhee bilbila isaa gaafa kaasu ergaan sagalee tokko isaaf seene bilbila isaa irratti. Ergichis akkas ture. Waa'ee ol butamuuti. Waa'ee ol butamuu qulqullootaa ture. Innis baay'ee gaddee gara alaatti fiigee yaa Waaqayyoo ani nama gaarii miti. Anaaf maaf nan fudhanne? Anaaf maaliif nan fudhanne? Anaaf maaliif na dhiifte? Anaaf maaliif na gatte? Ani nama gaarii miti. Ani gaarii miti jedhee wawwaachuu jalqabe. Innis baay'ee boo'ee baay'ee gaddee baay'ee gaabbee fuula Waaqayyoo duratti kufee arara Waaqayyoon gaafate. Dhiifama naa godhi Waaqayyo. Eeyyee. Inni haati manaa kan koo haasaa turte dhugaadha dhiifama naa godhi jedhee fuula Waaqayyoo duratti kufee Waaqayyoon arara gaafachuu jalqabe. Abbaan manaas hirribaa dammaqee gara haadha manaa isaatti fiigee eeyyee mul'atan arge. Waaqayyo mul'ata natti agarsiise. Eeyyee dhugaadha. Inatti jechaa turte dhugaadha. Kana booda si wajjin waldaa kiristaanaa nan deema. Kana booda macaafa qulqulluu nan dubbifadha. Kana booda Waaqayyootti nan dhiyaadha. Waaqayyoon nan amana garaa guutuudhaan jedhee haadha manaa isaatti himate. Haati manaa isaas baay'ee gammadde. Eeyyee ani ergaa isiniif qaba. Yeroon fayyinaa har'a keessaayyuu amma. Sekoondii kana booda, daqiiqa kana booda, torbee kana booda, ji'a kana booda, waggaa kana booda waan taanu hin beennu. Wanti hundumtinuu harka Yesuusii jira, harka Waaqayyoo jira. Waan darbuuf jennee isan dabarre Yesuus Kiristoosin akka hin dhabneef koottaa hundi keenya isa abbaa keenya wajjin walitti nu araarse.
Yesus Kiristoositti amannaa, Yesus Kiristoositti dhiyaannaa, hariiroo keenya isa wajjin cimsannaa, galgalli keenya akka hin banneef, dhumni keenya akka hin fokkifneef, koottaa harka keenya wal qabannee tokkummaadhaan isa nuyiif abbaa keenya walitti araarse Yesus Kiristoositti dhiyaannaa, isa wajjin hariiroo gaarii qabaannaa. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Waaqni gooftaan isin haa eebbisu. Hamma ammatti kan isin wajjin ture ani Firaol Nebiiti. Yeroo biraa immoo ergaa addaa, ergaa bareedaadhaan akka wal agarru abdii qabaa.